atumtuu na dibdam. Namarraa waan guddaan eegin. Namni waan xinnoon iyyuu addunyaa kana akka ati gadhiistu si godha. Akka jechuun ammati duututti jechuudha. Kanaafuu nama jaalladhu hin amanin. Wajjin deemi. Iccitiin godhatin. Yoo dandeesse ofii keef waan gaarii hojjedhu. Namni gaafaatii firdatti waan akkasii nyaataa, waan akkasii dhugaa, waan akkasii argate, waan akkasii ta'ee siin gaafate kallattumu hammina qaba. Inni namaaf hin ta'u, nama jaallatu, nama wajjin waliin galu. Kana tokko isa kudhiisa dukkasaasi. Gaafate waan gaarii hojjettu boo maal baluufaa caalee abaluu akkas godhee abaluu akkas godhee. Gaafate waan gaarii hojjettu maal duruma sirriitti namni ani naasofne waa'ee isaa. Kanaaf namni nama yoo danda'e qullaa keetti uwwisoo otoo hin taane qullaa si gochuuf yaadu. Kun immoo hunda miti. Dhalli namaas jira. Sadala namaa sana immoo ciniintee nama kee hin argitu. Kanaafuu osoo hin ciniinamin, osoo namas hin ciniinin, ciniinnaa ooluuf ofii makee eegi.